Akka fuunee kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii egaan arras yeroo keenya eeggannee odeeffannoowwan kan biyya keessaaf kan biyya alaa qabannee dhufnee jirra. Hordofaa nu faana turtii godhan affeerraa keenya Bulloo Entertainment YouTube channelii keenya like subscribe gochuus akka hin raanfanne isiniin jecha oduuwwan kanas immoo qindeessee qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Daani'el Abarraa isin faana turtii godha. Duraan dursaa oduuwwan mata duree fi oduuwwan ijoosaa isinittimna. Hiikamuun namoota siyaasaa maaliif warra kaaniin mufachiise? Ministeerri albuudaa dhaabbilee dhakaa cilee baasan 8 waliin waliigaltee mallatteesse. Guyyaa qaama miidhamtoota magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa jira. Obbo Dammaqaa Mokonnin ministeera dhimma alaa Norway waliin mari'atanii jiru. Waa'ee maalii mariitan kan jedhu odeeffannoo keenya bal'inaan dubarratti isinitti. Ameerikaan waraana Itoophiyaa akka dhaabduuf dippiloomaasii cimaan hordofaa jirra jedhe. Ministeerri muummee UK Boris Johnson qajeelfama COVID-19 cabsuun aangoorraa akka ba'an gaafatamanii jiru. Waancaa Afrikaa 2021 Itoophiyaan taphataa cimaa ishee Shimallis Baqqalaa malee har'a Kaameroon waliin ni morkatti. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii oduuwwan keenya mata duree kana fakkaataa gara oduu keenya bal'inaatti isin ceesisna. Hiikamuun namoota siyaasaa maaliif warra kaaniin mufachiise? Jimaata darbee hundeessitoonni TPLF fi tibba waraana Tigraay jalqabutti mootummaan to'ate kan akka obbo Sibaat Naggaa dabalatee namoota siyaasaa gariin hiikamuun nama hunda hin gammachiifne. Naannoo Amaaraa fi rogeeyyii dhimma naannichaa quuqaman irraa komiin jabaan miidiyaa hawaasummaa irratti dhagahamaa jira. Komiin kun bulchiinsi mootummaa Abiy keessummaa hooggantoota TPLF hidhaadhaa gadhiisuun isaa aarsaa gara caalu naannoo Amaaraa baasee busheessuudhaan jechuudhaan miira ganamuu akka uume maarsaalee miidiyaa hawaasaa irratti qoodaa jiru. Kun maaliif ta'e gaaffii jedhuuf Dr. Awwal rakkoon isaa biyyoota Itoophiyaa akka ijaaramtu barbaadamu irratti adda addummaa fedhaa jiruus sababa godhachuu isaatis jedhanii jiru. Beektonni fi dhaabbileen Amaaraa hedduun hiikamuu hidhamtoota siyaasaa mormaniiru. Waraannichi karaa nagaa akka xumuramus waan fedhan hin fakkaatu kan jedhan Dr. Awwal waraannichi mataan isaa Itoophiyaan fuula duratti biyyoota akkamii akka turanitti garaagarummaati fi fedhii jirurraatis ni maddas jedhanii jiru. Warri Amaaraa siyaasa Itoophiyaa barootaaf dhuunfatanii turan sirna federaala Itoophiyaa kana hin fedhan. Sababni isaa immoo biyya Itoophiyaa keessatti olaantummaa qaban hin eeguuf sabaa fi sablammiin Itoophiyaa sirna federaalawaa waan fedhaniif amma rakkoon kun miira siyaasaan kan furamu yoo ta'e inni fedha keenya nuu hin kabachiisu jedhanis ni yaadu. Dr. Awwal mootummaan mariin biyyaalessaa amanammaa fi hunda hammatan akka gaggeeffamu ammallee tarkaanfiiwwan dabalataa fudhachuu qabas jedhu isaanii himanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa gariin gadhiifaman kana duuba hedduun ammallee hidhaa jiru. Isaan gadhiisuu qofa osoo hin taane waraana adeemaa jiru dhaabuu irratti jira jedhanis dubbatanii jiru. Osoo waraanni gaggeeffamaa jiru garee kanaan marii keessaa hambisuun mariin sun ammanummaa hin qabus jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa mariin biyyaalessaa rakkoolee Itoophiyaa fuuraa jedhanii abdata qaama walaba ta'een akka gaggeeffamus koomishinii marii biyyaalessaa waggoota 3 ture mana maree bakka bu'ootota uummatootaan akka hundeeffamus godhamee ture. Koomishinoonni eeruu uummataatiin akka filataman taasisaa jira. Eenyutu marii kana keessatti hirmaate eenyutu hin hirmaatu kan jedhu kan mari'atu koomishiniin hundaa'ee malee mootummaan miti yaada jedhus amma duras beeksisee jira. Maddi oduu keenyaa BBC. Ministeerri albuudaa dhaabbilee dhagaa cilee baasan 8 waliin waliigaltee mallatteessaniiru. Dhaabbileen kunniin dandeettii guutuun gara hojiitti wayita galan Itoophiyaan dhagaa cilee alaa galchuutti guutummaa guutuutiin ni hambisas jedhamee jira. Waliigalticha irratti ministeera albuudaa Injiinar Taakkalee Uumaa dhaabbileen kunniin piroojeektii kaabiyyoolessaa ta'uu hubachuun yeroo isaaniif kenname keessattis akka xumuranis abdiin qabas jedhanii jiru. Oduu kana kan gabaase Qoonjit Zawde. Guyyaan qaama miidhamtoota magaalaa Shaashamanneetti kabajamaa jira. Ayyaanichi akka addunyaatti 30ffaa biyyaalessaatti yeroo 29ffaaf sadarkaa naannoo Oromiyaatti immoo yeroo 20ffaaf akka kabajamaa jirus himamee jira.
itti gaafatamtuun waajjira hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee adda Tsaayii Xaqaaqoo qaama miidhamtootni qaama isaanii malee qalbii isaanii hin miidhamnes jedhanii jiru. Itoophiyaa keessatti qaama miidhamtoonni miiliyoona 15 olii fi Oromiyaatti ammoo namootni miiliyoona 5 ol jiraas jedhamee jira. Miseensonni biyyaa gaafa hojjetan qaama miidhamtoota kan hirmaachisanii fi isaaniifis kan tolan gochuu dhaabuun rakkoo naannoo keenya keessatti mul'atudha kan jedhan adda Tsaayii keessattuu gamoowwan magaalaa keenya keessatti ijaaraman qaama miidhamtootaa fi xiyyeeffannoo kan hin kennineef mitis kan jedhanii sirreeffamuu akka qabus beeksisanii jiru. Oduu kana kan gabaase Xilawun Yilmaatu gabaase. Ittaanaan muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin ministeera dhimma alaa Norway waliin bilbilaan mari'atanii jiru. Obbo Dammaqaa Mokonnin jijjiirama Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiran ilaalchisee ani kan ibsa laatanii jiru. Baatii amajjii keessa Norway keessatti pirezidantiin mana maree nageenyaa taatee filatamuun ishee hordofee ergaa baga gammaddanis dabarsaniifii jiru. Norway pirezidantummaa mana marichaatti fayyadamuudhaan hojiiwwan mootummaa Itoophiyaa hojjechaa jiru karaa madaalawaa fi sababa qabeessa ta'een akka ilaalamu amantaan qaba jedhanii obbo Dammaqaadhaaf ibsanii jiru. Biyyattiin pirezidantummaa mana marichaatiin qooda gaarii akka baatus amantaan qabas jechuudhaan kaasaniifii jiru. Ministeerri dhimma alaa Norway ani kan gama isaaniitiin ibsa laatameefiin galateeffachuun waamicha mootummaa Itoophiyaa dinqisiifatanii jiru. Fuuldurattis Norway Itoophiyaan ajandaa godhachuudhaaf karoora kan qabu ta'us ibsa isaanii ragaan ministeera dhimma alaa irraa argannes ni mul'isa. Ameerikaan waraanichi akka dhaabbatuuf dippiloomaasii cimaan hordofaa jirra jette. Ameerikaan waraana kaaba Itoophiyaa waggaa tokko oliif geggeeffamaa dhaabuudhaan sarbamaa mirgoota namummaa fi daraarumaa fi miidhaawwan dhaabsisuudhaaf dippiloomaasiin furmaata akka ta'es dubbattee jirti. Dubbii himaan waajjira dhimma alaa Ameerikaa Ned Price ibsa kenneen biyyattiin waraanicha yeroo gabaabaa keessatti akka dhaabbatu gochuuf xiyyeeffannoo olaanaan dippiloomaasii cimaa hordofaa akka jirus himan. Torban darbee keessa pirezidantiin Ameerikaa Joe Biden ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin haala waraanicha mariin ittiin xumuramuu ilaalchisuun yeroo jalqabaatiif bilbilaan kan mari'atan yoo ta'u Ned Price mariin bilbilaa sun qaama dippiloomaasiitis jedhanii jiru. Affeerraa muummee ministeera Abiy gara Itoophiyaa imalan kan turan ergamaan addaa gaanfa Afrikaa ammoo aangoo gadhiisan. Jeffrey Feltman akkasumas bakka isaanii kan bu'an David Satterfield pirezidantii duraanii Naayijeeriyaa fi ergama addaa gamta Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjoo waraanichaaf xumura gochuudhaaf dhiyeenyaan hojjechaa jirras jedhanii jiru. Olusegun amajjii 11/2022 gara Maqaleetti imaluudhaan aangawoota TPLF waliin marii taasisuun kan deebi'an yoo ta'u marichaanis gaarii akka ture himan TPLF himuun isaas ni yaadatama. Rakkoo gaanfa Afrikaatti mudate furmaata barbaacha Ameerikaan aangawootni qaxanichaa jiranii gamta Afrikaa waliin walitti dhiyeenya hojjetaa jiraachuu Ned Price himanii jiru. Haalli amma jiru qaamoleen lamaanuu fooyya'insa jiraachuu akka agarsiisuu fi ni gargaaras jedhanii jiru. Walitti bu'iinsi dhaabuudhaan gara mariitti dhufuunis ni danda'ama. Kanaafis galma hundaa kan ta'e waraana akka dhaabnuuf itti gargaaramuus qabnas jedhan. Haleellaa qilleensaa wiixata darbe Tigraay irratti raawwatameen namoonni 17 ajjeefamuu irraa caalaa isaanii dubartootaa fi daa'imman ta'uun kaasuun haleellaan kun kan raawwates guyyaa pirezidaant Biden haleellaan qilleensarraa akka dhaabbatuuf muummee ministeera Abiy Ahmedin itti gaafatan waliin wal irraa ooluu isaatiin wal qabatee gaazexeessonni gaaffii guddaa kaasanii turan. Yeroo marii bilbilaa isaaniitiin ministeera muummee Abiy haleellaa qilleensa dhaabuuf waadaa galee ture. Haleellaan qilleensaa dhaabbachuu mirkaneessuuf Ameerikaan maal gooti gaaffileen jedhan ka'anii jiru. Ned Price deebii kanaan dureewwan marii bilbilaan taasisaniin Biden waa'ee namoota nagaa haleellaa qilleensa irra dhiyaatiin ajjeefaman akkasumas bamboota mirgoota namoomaa kan ilaalchisuun yaaddoo qaban kaasanii jiru. Akkuma kanaan dura taasisuun sarbamoota mirgoota qaamolee waraanichaa keessa hirmaatan raawwachaa ilaalchisee biyya isaanii irratti deddeebiin
dureewwan waliin akkasumas ibsaawwan irratti kaasu irratti duubatti jettee hin beektus jedha. Baay'een isaanii itti gaafatamummaa jiraachuu akka qabaatu akka amantus kaasuun Koomishinii Bilisaa fi Walabaa Yaa'ii Mirga Namoomaa UN'n akka sarbamoota mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwataman qorachuuf hundeessuuf tarkaanfii fudhatame. Deeggaruushees agarsiiftuu tokko jechuun ejjennoo Ameerikaan qabdus kaastee jirti. Maddi oduu keenyaa BBC. Ministeerri muummee UK Boris Johnson qajeelfama COVID-19 cabsuudhaan aangoorraa akka ba'an gaafatamani. Ministeerri muummee UK Boris Johnson qajeelfama vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaan sochii dhorkaaf calqaba kaa'ame keessaa qophii tokko irratti hirmaachuu isaaniitiin erga dhiifama gaafataniin booda hedduun aangoorraa akka kaafamaniif gaafachaa jiraachuun isaanii himamee jira. Boris Johnson gochaa bara 2020 keessa raawwateen kanaaf dhiifama kan gaafatan yoo ta'u miseensonni mana maree paartii isaanii dabalatee kan isaan dhaga'u argachuu hin dandeenyes jedhamee jira. Maddi odeeffannoo keenya BBC. Amma moo egaan oduu keenya sadhumaa saxumuraa irratti kan argannu oduu ispoortiidha. Waancaa Afrikaa 2021 Itoophiyaan taphataa cimaa ishee Shimallis Baqqalaa malee Kaameroon waliin ni morkatti. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa kamisaarraa qopheessitu waancaa Afrikaa 33ffaa bara kanaan kan taate Kaameroon waliin taphata. Keeppi Vaarden immoo Burkina Faso waliin ni morkatti. Leenjisaa Hubatuu Abaateen Kaameroon garee cimtuu taatus tapharraa irratti qabxii argachuuf qophii ga'aas taasifnee jirras jedhanii jiru. Gareen A keessatti tapha jalqabaa Keeppi Vaardee waliin dilbata darbe kan taasisan Waaliyaan taphni eegale daqiiqaa 12 irratti tapha sararaa ittisaa Yaareed Baayyaan kaardii diimaadhaan dhaban. Waaliyaawwan taphacha irratti taphattoota 10 daqiiqaa 80 oliif morkatanis galchii taphan. Sarara duraa Keeppi Vaardee Jooliyoo Taaveris lakkoofsiseen tokkoof du'aan mo'aman. Leenjisaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa Hubatuu Abaatee ibsa miidiyaaf tapha duraan kennaniin irratti tapha arra Kaameroon waliin taasifameef qophii gahaa gochuu keenya isaaniis ibsanii jiru. Haala gaariin taphichaaf qophoofneerra. Kaameroon garee cimaa muuxannoo gahaa qaban akka ta'anis ni beekna. Garuu taphicha irratti waa hunda argachuudhaaf qophii keenya xumurree jirras jedhanii jiru. Kaameruun taphicha dirree ishee irratti dargaggoota ishee fuulduratti ni taphatti. Cimina garee Kaameruun kan amanan leenjisaa Hubbatuun gareen keenya tapha jalqabaa mo'amaniiru. Namootni tokko taphni jalqaba osoo hin turin kaardii diimaan bahee ture. Sun ammoo xiinsammuu garee keenya miidhee ture. Amma ga'uunsaas qaamaan ta'ee xiinsammuun tapha kanaaf qophoofneerras jedhanii jiru. Garee A keessatti Kaameruun, Burkina Faso, Keeppi Vaardii fi Itoophiyaa argamuun Kaameruun tapha jalqabaa ishee 2-1 Burkina Faso mo'atteetti. Itoophiyaa irraa kan hafe biyyootni sadeen taphoota hedduu liigoota Awurooppaa keessaa taphatanis qabu. Leenjisaa Hubatuu Abaateen waliin ibsa miidiyaaf kan kenname Maastaawot Kaameruun biyya taphataa cimaa Saamu'eel Eetoonis ni argamas jedhanii jiru. Maddi oduu keenya BBCdha. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii oduuwwan keenya guyyaarraa kan qabannee jirru kanuma fakkaata. Oduuwwan kanas ta'e sagantaalee bashannanoo fi sagantaalee qabannee dhufnu hundumaa hatattamaan kallattiin akkasiin qaqqabuuf YouTube channel keenya like, subscribe, share gochuu akka hin irraanfanne kallattiin akkasiin qaqqabuuf. Egaan oduu kanas qopheessee qindeessee kan isin faana ture an Daaneel Abarraa asumaan kan oduu kana qopheessee akkasumas ogeessota stuudioodha editingidhaan hojjetan dabalatee sagantaa kana qopheessinee dhiyeessinee jirra. Nu faana turuu keessaniifis guddaa galatoomaa isin jenna. Bulloo Entertainment filannoo keessan godha.